Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo qophiin jaalala sabaa rakkaa 27 irra gahee jira. Kutaa kana wanni kutaawwan dabran irraa adda isa godhu boonaa fi qashtii wal argatu isaaniiti. Tiriyaata sheer laayik gochuu dannu gargaara. Galatooma. Akka garaa keetii keessa hin beeku yoo shirana yaaddes bisi harku. Qashtii fi hiriyaan qashtii bakka ibsaan jiru dhaqanii guyyaa guutuu magaalaa ibsaadhaaf haarawaa tana irra olii gadiin deemaa ibsaa bashannansiisaa oolanii aduun gama dhihaa kaanan akka yeroon galan geessi ibsaadhaaf himaa ergaa ibsaan oromiyaarraa boonaa biraa fideef irraa fudhatanii qashtiinis akka guyyaa buru malee iftaan gama oromiyaa bararuuf deemtu ibsaadhaaf himaa ibsaanis hayyeena gahaan sihaa geessu boonaa naaf dhungadhu jechaa waan guyyaa yeroo magaalaa irra deddeeman san biti takka leelloof itti kan qashtiin maal akka taates beeku baattu irraa fuutee turuma ibsa irratti salaamattee gama ganda isaanii hutan. Qashtiin kan jaalala fageenyaatiin dhukkuba hamaa dhukkubsataa ture amman dheebuu bahee onnee xiyyeetan jaalalti boonaa guddita qomattuuf qabee qabbaneessa jechaa qophii gama oromiyaa deemu godhaa jiru. An waan isaan wal gorsan hin beeku malee hiriyaa ishiisaniin jabawaa wal gorsanii hoflan hundaafuu hoggaa ishiin gama oromiyaa dhufu boonan walagal hangam takka akka gammadan walumaan kan garruta. Sabbanni hin gal maal jechaa namoonni baay'een oduu tana wala baanii fuudhan abbaan aliyeetis jaboolii gadi fi nama dawaa wayii guutuu barbaadu awwaan ta'een beeku malee fuula fannisirraa gammachuun waa hin mul'atu. Guyyaa lama eega namuu fannis abaaruu eegal abbaan aliyee bakka deemirraa galee fannisitti waa haasee xiqqoo waliin kophaa turan osuma tattaa'an yeroon takka deddeemti miliseen fannis achooriitee aayyota daasa tokko jala tattaa'an waa himanii. Aayyoonnis baay'ee gammadanii ililbee gamaa gamanaa irraa qaleewwutuu eegallan takka daftee kaatee qadaada'aadhanii xiqqaa tokkoon gama manaa ruusotaa achi fi fannisis waa akka gammachuutii miti gad bahee dargaggoota waliin daansii irraa qicaa jira. Awwaan isaan gammachiise kana hin beeyne malee dargaggoonni fannis ol fuudhanii akka goota diina raphee galetti ol daddarbaa dhiichisan. An hoggaa akkasitti fannis ol daddarban dura ammaa humna teetii ol utaaltu hundaafuu baga mo'at jechaan ture. Boonan gidduu tana jahatanii waa irraa achiinii mana ibsaa kana baay'ee tottolchaa jira. Makiinaa ibsaatis bakka tolchaatii fuudhee meeshota manaa bibbituun akka malee biibiita. Inumaa siree dullattii duraanii takka manaa baase haarawaa takka bitee ol naqe. Manuma jaartiin keessa jirtu fakkeesse. Mana kana keessa yeroo garii achi utaalee siree sanirra lafadha. Yeroo garii soofaa tokko irratti akka daa'imman mana keessa olii gadi fiigee mana jeeqaa jira. Gammachuun isarraa mul'atu gammachuu addaati. Walleenuu qashtii dhufaa jira fakkaata. Yaa Rabbi nagahumaan ja'a hawwii dheeratee. Abbaan aliyyii eega sabbanni galee kan inumaa akka waan muudatetti nuurri tokko itti deebi'ee baay'ee gammade. Abuu rabbi lubbuu na deebisee bar jidduu tana rabbuma kiyyaan na beeka malee hedduun cinqachaatu jechaa hulaa dura taa'ee saahiba isaa tokkotti haasa. Dubraa dardar mana aruutotaa kana keessaa waan tahan hin beeku wacaa yeroo garii iyyan maal taatan jechaa gama manaa ol seennan kunoo tokko halangaa dheeraa tokko qabatee ijoollee gubbaa dhaabbatee damma jechaa halangaa saniin waxan damma jechaa warri ija wal kaa'an maqaa walii yaama. Osuma irra as deemu tokko takkaa ol geetu ija keessa dubra hin laalin tokkorra gahee damma jennaan maal haa dubbatu ree mujaan dhahuu eegal damma ja'aan irra deddeebisee dhawaa booda uleen itti hammaanan eessaa afaan dhuftee hin beekwan damma je'een eenyuun dammee jennaan bareeda dhufaa jiru jennaan harka dhawanii fi gattattaa'anii wal bohaarsaa hoplanii taphatan. Hiriyaan qashtii boona naaf dhungadhu amna gaariin si ta'u jechaa qashtiitti maramtee qashtii qajeelchite boonaaf bilbil. Kunoo amma qajeelchinee galaa jira amma xayyaara irra jirti nagaan si bira haafit jechaa boonaanis aamin jechaa hiriyaa qashtii galatoonfataa jabaadhu eegiga hiriyaan xiyyanarraa hin miidhamin jennaan akkamitti miidhame anaa as jiru
jennaanin eebarraa tumtii hin miidhin jechuu fedheeti jennaanin xiqqootti seeqet ashir jechaanii irratti salaamatee gargar bahan boonan nagaan buleetuma hiriyoottan isaa fudhatee yeroo qashtiin itti buutu geessee jirti waan ta'eef gama eerpoortii achi deemte hiriyoonni boonaatis aboo jajjabaa dhuga jechaa boonatti qoosaa akkuma dirree xayyaaraa gahaniin boonan waan akka afuuffaa tabarreeffamni aayilaabii irra jiru takkaa fi abaaboo jaalalaa bareedduu takka qabatee namoota dirree xayyaaraa keessaa as bahaa jiru ijaan gaggeessaa qashtii keessa suma barbaadu takka boodaan kurfoon mallaadha bishaa tan nyaarri wal tuqtak osuma boonan ija olii gad hiru intala kophaa borsaa dhiibaa deemtu agarraan akka qashtii taate addaan baafatuuf nama keessaa as hiixatee ilaallan kunoo jaakketaa inni bitee ergeef uffata uffatte gubbaan uffattee jirti ijoollee keessaa fiigaa as dhufee abaaboo kannee fi dhungoo gaafatu qashtiin wal baran qashtiin dhungatuu feenan dide san har'a jaartii isaatii maaltu isa daangessare inumaa haala qashtiin hin beeyne irraa harkisaa jaba walitti marama inumaa namoonni gariin ijoollee wal loltimoo jechaa ajaa'ibsiifatanii daawwii itti fufanis boonaa fi qashtiin jaalalaan waadamaa turan yoom nama isaan jajaa jiru argan booda bayyanataniit boonan borsaa qashtii dhiibaa dirree keessaa bahanii makiinaa seenanii gama adaamaa kutan. Saayibban boonaa qashtii waliin fuudhaniitu gama manaa waliin galanii nyaata ijoolleen shamarranii dalagaa mana keessaa qophii keessummaan ka'ee balan godhaa turan waliin nyaatanii inumaa takkafaan akka waan qashtii beeytu haalaan waliin qoflanii taphatan nagaan dhufteemi jechaa itti haasaa hoflaa qashtii bohaarsaa oolanii hoggaa halkan achi garagar namoonni gad boonaa fi qashtii malee boonaa fi qashtiinis dhukkuba jaalalaa halaalaa isaan dhukkubsaatu walitti odeessaa garba jaalalaa haduraan mana aman daakan arra qabatamaan daakaa bulanii hiriyaan qashtii sunis qanxuu wayii takka ganamaan fatara fiddeeru walumaan nyaatanii xiqqoo magaalaa sana keessa achi deddeemuu fedhanii mucaan kalees makiinaa oofaa feetu waan hin jirre boonaan ofumaaf makiinaa oofuu eegallaa hay makiinaa oofuu bartee jechaanii gaafataatti deemanii yeroo laaqanaa geessee jirti fakkaata hoteela isaanii hangaafa jalqaba wal baraniin saw waliin dhaqanii nyaata ayyayataa faantaa jechaa boonatti qoosaa nyaata nyaatanii gama manaa as deebi'an inumaa ijoolleen kalees boonaa waliin qashtii fuute hoggaa dhufan qashtii fi boonalleen nuura wayii tokko irraa walleenuu chaarjii jaalalaatu guutamu irraa ifa fakkaata ha guyyaa tokkoon akkana gaafa torbaan gaanfaa maal gaafattare waliin jechaa walitti hasaasan osuma qoflanii taphatan yeroo gama asrii kan hiriyaan qashtii tayuu eessees bilbila boona irratti qalawwootu boonanis jalaa kaasee nagahaan siif dhufteemi jechaanii itti dubbannaa akka ajaa'iba ja'aan boonanis xiqqoo walitti haasaanis itti kannime jetteenii qashtii kennee qashtii waliin jaba qoflanii taphatan waan isaan waliin jaammooji malee booda sagalee qashtii tanuma kanan eegee olitti jettu dhageenya xiqqoo waliin taphatanii walirratti salaamataa gargar bahan.